Asuma qabunee nagaa fi jaalalli tokkummaan bakkuma jirtanitti isiniif haa baay'atu. Hordoftoota YouTube channel kiyyaa warroonni channel kanaa fi haaraa taatanii like fi subscribe gochuun maatii ta'aa jecha. Har'a immoo akkaataa itti firfiriin hojjetamu isinitti agarsiisa jechuudha. Biddeen saamaarraa akka tolchamee fi as biyya kana keessatti maaltu akka jiru firfiriidhaaf ta'amuu hin ta'u hin hojjetamu immoo hin hojjetamu hin danda'amaa kan jedhu isinis irraatii waa barachuu jedhee yaada. Maaliif firfirii hojjechuudhaa fi salphaamatti hojjechuutti dandeenya. Bada hagas mara ulfaata jedhee yaadu garuu as biyya arabaa keessatti wanti hundumtuu akka kanaatti argameeti firfirii kana hojjechuu dandeenya kan jedhu yaadu jedhee yaadu. Kanaaf jaallattu jedhee nabdii qabaa yoo jaallattin laayikii gochuu fi YouTube channel kiyyaanaaf guddisuun na deeggaraa isiniin jechuu barbaada. Jalqaba irratti wanti ani qopheeffadhee jiru firfirii hojjechuudhaa fi timaatimii fi shunkurtii yookiin qullubbii diimaadha. Soogidda kun immoo qimamiidha. Barbarree fi qaaraa, shunkurtii adii jechuudha. Kun qullubbii adii akka kanaatti daakii qopheeffadheera. Yoo barbaadan shunkurtii adii fi jinjibila walittis qopheeffachuu dandeessu, rakkina hin qabu. Garuu ani kanan qopheesse shunkurtii adii qofaadha jechuudha. Kuni kan biraa zayitiidha. Kun zayitiin normaaliidha. Akka kanaatti qopheesseetiin jira. Turtiin keessanii haga xumura viidiyoo kiyyaatti na waliin haa ta'u. Amma gara hojiitti gallaa jechuudha. Tole hordoftoota koo, amma kun haala kanaatiin hojii eegaleetiin jira. Amma istoofii qabsiiseen jira jechuudha. Kun homa tokkoyyatti hin daballe, kun shunkurtii duwwaadha. Walitti adeemna. Tole amma shunkurtiin akka kanarra ga'ee jira. Amma maaliif fayyadama? Zayitii normaaliidha. Isin amma shunkurtii kana lafiifamee fayyadamuu fi dandeessu. Walitti adeemna. Tole amma shunkurtiin haala kanarra ga'ee jira jechuudha. Asii booda kan fayyadamu shunkurtii adiidha. Kanaatti shunkurtii adii akka kanatti tole amma shunkurtiin haala kanarra ga'ee jira. Namatti fayyadamu barbarreedha. Sirna haala kanarra ga'ee jira. Asii booda kan fayyadamu timaatimii fireeshiidha. Timaatimii fireeshii irratti dabalee booda walitti sochoota jechuudha. Daqiiqaa 3-4 tursa. Maaliif timaatimiin bishaan waan qabuudhaaf bishaanuma timaatimii fayyadamee daqiiqaa muraasa tursee booda walitti deebi'a.
Tore hordoftoota kiyyaa kunoo amma sadarkaa kanarra ga'ee jira jechuudha. Yoo kan furdetudha ta'ee isaanitti godhachaa deemna jechuudha. Bishaan ho'aa fayyadamnaa isiniin jedheera. Achii booda gara dhumaa kanarratti amma wanti hafeetee jiru akkuma isiniin jedhee qimamii gara dhumaarratti fayyadama jechuudha. Kanatti sochoosii booda ani amma kunoo qaaraa xiqqoo fayyadameetiin jira. Isinii yoo barbaadan fayyadamtu, yoo barbaadan immoo dhiisuu dandeessu. Barbarree isin fayyadamtanis kan gubudha yoo ta'e juusii timaatimiitiin hojjetamuu hin danda'amu jechuudha. Amma ni qaaraa xiqqoo fayyadameetiin jira. Walitti adeemu. Asii hordoftoota koo kunoo amma haala kanaatiin xumureetiin jira jechuudha. Istoofii jalatti qabanis xiqqeessee hin jira humna isaa. Amma dhumarratti wanti nu hafee itti dabaluu qofadha. Ni hordofama. Tole hordoftoota koo kunoo haala kanarraa ga'ee xumureetiin jira jechuudha. Teestiin isaa waa baay'ee mi'aawa. Biddeen kun kan irraa tolchame duqeettii biyya arabaa sana kanuma warri arabootaa fayyadaman sanadha jechuudha. Akkasitti yeroo ilaalamu wanta hin hojjetamne fakkaata, garuu isinillee hojjedhaatii nyaadhaa. Baay'ee mi'aawa, baay'ee namatti tola. Ruuzirraa ani kanatti almeedha dhibee kanan filadhu isiniin jechuu barbaada. Kanaaf firfiriin akkaataa hojjetamu kanama kanattidha. Wanti biraan itti dabaltan hin jiru. Isinillee baay'ooliin keessanii hojjetamuu didee hin danfaa of jechuu didee maal ta'ee irraa ba'uu didee jettanii amala isaa itti bartanii kanatti isin qopheeffatanii nyaattan hawwii kootii. Viidiyoo kana jaallachuuf sittee namana akkasuma onkolaalillee yookiin buuphaa jechuudha. Killee itti dabaltanii hojjechuu dandeessu. Akkuma firfirii biyya keenya, akkuma nyaata biyya keenyaatti biddeen isaa qorraatii ta'uu qaba. Akkuma beekamu firfirii wanti hojjetamu qorraa ta'uu qabudha. Qorraa ta'uu qaba jechuudha. Akka kanaatti haala salphaan hojjechuun ni danda'ama jechuu barbaadeen akka ammaatti wanna wajjin turtanii fi guddaa galatooma. Hedduu isin jaalladha, hedduu isin kabaja. Viidiyoo kana laayik godhaa, sheer godhaa. Chaanaalii kiyya naaf guddisaa isiniin jechuu barbaada. Lafa jirtanitti nagaaf jaalladha. Akkuma hunduma keessaniif haa baay'atu. Ciao.